Nagani sinifa ta'uu hundumti keessa nagaadha jedhee yaada. Arrabsoonis ceephoonis akkuma jirutti ta'ee miidiyaan uummataan hojjetama. Uummataafis hojjetama. Miidiyaan uummatatu humnatti godha. Uummataafis dhalootaafis ta'a malee anamma badii hojjedhus hammina dubbadhus gaarii dubbadhus dhalootatti waan darbudha. Seenaanii in darba. Garuu miidiyaan addunyaarra jiru kamillee deeggarsa uummataatiinitu uummataaf hojjeta. Soo kanaaf immoo namni Yisaaq nuyi jirraa si bukkee jirraa si deeggarraa warreen jechaa turtanii amma yeroon isinitti na deeggartan amma yeroon isinitti miidiyaa cimaasaa akkan ijaaruu fi na bukkee dhaabbattan dhugaan isiniin jedha miidiyaa kana nan ijaara nan hojjedha istiidiyoo guddaasaa gaarii sana hojjedha. Kanaaf yeroodhaan wanti na barbaachisu kaameeraadha. Warri biyya alaa jirtan kaameeraa, laaptooppii, saawundi kaardii, maayikiidhaani na tumsaa na deeggaraa. Maateeriyaaliidhaan na deeggaraa. Warri birrii laannoo jettanii maateeriyaaliidhaan na deeggaraa. Warri maateeriyaalii immoo namni 1,000 2,000 namni 10,000 birrii olitti aggaaca'eeti waan guddaa hojjechuu danda'a jechuu kooti. Kanaafiyyuu koppii liinkii godhaati riipoostii godhaati immoo na bukkee dhaabadhaa na deeggara. Oromoo lakki na deeggara na bukkee dhaabadhu. Keessumaa immoo warri nuyi dhugaa jaallannaa dhugaati dubbachaa jirtu sirriidha. Seenaa waldaa kiristiyaanaa macaafa qulqulluu keessatti gahee qabdaa warri jettanii na deeggartanii. Warri dhugaa jaallattan warri dhugaadhaaf dhaabattan dhugaa barbaanna warri jirtanii mee nama biraa hin eeginaati isinumti waanuma amma qabdan irraati mee kontribiut godhaa kontribuushinii keessan agarsiisa jaalala keessan kennaadhaan agarsiisa lakkoofsa herregaa akkaawuntii koo 10,422,15,086 Yisihaaq Gaalweedhaa koomershaal baankiidha. Isinii galeera asirrattis nan barreessa sappoorti na godhaa. Ammuma kaasaati please.